Ashama akkam jirtu hordoftootaf kabajamtoota Jalduu miidiyaa waan anaa dhufu baganagaan dhuftan siniin jecha har'allee viidiyoo osoo beektanii bareedaa akkasumallee waanan ofii kiyyaa sirreeffachuu barbaade tokko siniifillee akka sirreeffattan sinii qabadhee dhufeeti jira jechuudha. Innis maalidha? Chaanaalii haaraa bannee ta'uu danda'a yookiin immoo kan nama biraas ta'uu danda'a. Haala kamiin as fuuldura kana yookiin immoo fuuldura chaanaalii keenyatti finnee teechisuu dandeenya? Namni akka maatiif ta'uuf jechuudha yookiin immoo maatiin nuuf ta'e kun maatiin chaanala keenya ta'an kun chaanala isa haaraa sanaafillee haala kamiin maatii ta'uu danda'u kan jedhu viidiyoon kiyyaarra kanadha. Waliin ilaalla hanga viidiyoo dhumaatti faana turaa siniin jenna like share gochuudhaan eegala. Innis as hoomii jala gizee laaltanii amma akkanattiin jira. Haala kamiin chaanala beeksisuu barbaade sana kiyya ta'uu danda'a nama biraallee ta'uu danda'a. Chaanala kiyya isa moonitaayi ta'e yookiin immoo isa maatii baay'inaan qabu irratti akkamittiin yuutuubii haaraa sana akka namni maatii ta'uuf yookiin immoo akka isaan maatiinaaf ta'anii turan akka deebi'anii chaanala sanaallee maatii ta'an haala kamiin gaafachuu danda'a kan jedhu waliin ilaallachuudha. Iddoo kamittiin akka teechisnu waliin ilaalla. As keessaa erga baanee gara Google Chrome deemnachuudha. Google Chrome irra erga deemnee booda deeskitooppii jijjiirra doorsine jechuudha. Deeskitooppii erga jijjiirree booda iddoo kanatti search goona www.youtube.com kinoonni yoo haala kanaan gubbaarratti nu dhufa isa keessa seena jechuudha. Okay, haala kanaan erga nu banii booda profaayilii keenya irra seenna. Profaayilii keenya irra erga tuqnee YouTube Studio kan jedhu kanarra tuqna. Xiqqoo shiccaan jennee turra sababni isaas gara YouTube Studio applicationii bilbila keenya irra jiru irra akka nu geessine jechuudha. Kaza isa kana tuqna jechuudha. As dakka kanatti bilbilinni YouTube nu dhufti ishirra tuqna. Akka Chrome keessa nu seesisu yookiin immoo YouTube Studio isa Chrome irra akka nu seesisu jechuudha. Akka isa applicationii bilbila irra jiru akka nu fudhanne haala kanaan gara Chrome keenyatti seenna jechuudha. Eshi amma Chrome keessa seennee jirra. Channel dashboard kan jedhu irra seennee jirra jechuudha. Wantoota aziran kana keessa customization isheetu kanarra seennee sirreeffanna jechuudha. Customization isheetu irra erga seennee booda haala kanaan wantoonni sadi nu dhufu. Isa dura inni kun bootaatti yaa'u hin beekama, inni kunis akkasumallee hin beekama. As keessatti dhaqanii sirreeffannu jechuudha yookiin immoo chaanala haaraa sana beeksisuu dandeenya jechuudha. Innis iddoo kanatti plus section isheetu kana ni jirti isheedha tuqna jechuudha. Achi keessa wantoota nu dhufan keessa featured channels an jedhu kanarra tuqna. Haala kanaan erga tuqnee booda haala kanaan nu dhufee jira. Iddoon kuni iddoo itti taayitilii barreessinu jechuudha yookiin immoo fakkeenyaaf ani yoon barreesse channel keessa lammaffaa beeksisuu yoon barbaade Jalduu miidiyaa Jalduu miidiyaa waanii chaanaalii lammaffaadhaaf isa lammaffaadhaaf Jalduu miidiyaa waanii chaanaalii isa lammaffaadhaaf maatii ta'a jedhee taayitilii isaa barreessee jira. Akkasumallee galatoomas jechuu ni dandeenya. Erga jennee kaanee booda iddoo kanatti maqaa chaanaalii sanaa barreessina jechuudha. Akka asirratti mul'atutti taayitilii jalatti waan jechuu barbaanne sana hin barreessina. Gadi siqnee maqaa chaanaalii sanaa barreessina jechuudha. Iddoo kanatti maqaan chaanaalii beeksisuu barbaade suni odaadha.
bisil. Odaa bisil waan kan jedhudha. Ofiisaatiif asitti naaf fidee jira jechuudha. Maatii 188 qaba. Haala kanaan akkanatti naaf fideetii jira jechuudha. Chaanaalii kiyyeessanuma naaf fidee iddoo kanatti raayitii xuqunachuudha. Raayitii kanarra goona. Haala kanaan erga raayitii nu godhee booda iddoo kanatti illee nu barreessee jira jechuudha. Isa booda as dan kan jedhuun jira. Dan jennaan iddoo kanatti jechuudha. Haala kanaan kinoo as nuuf fidee nu teechisee jira jechuudha. Chaanaala beeksisuu barbaannisan kan keenya ta'uu danda'a, kan nama biraallee ta'uu danda'a. Chaanaala beeksisuu barbaannisan as nuuf fidee jira. Asitti hin dhiisnu maaliif akka YouTube keenya jalatti gubbaa irratti akka mul'atutti akkanatti wantoota lamaan barreeffamanii jira kan qabneet ol gootonna jechuudha. Asirratti dabarsina jechuudha. Haala kanaan erga finnee as teechisnee booda dhufneet iddoo kana publish goona jechuudha. Eshi amma publish erga goonii booda gara YouTube keenya deemneet ilaalla jechuudha. Akka inni taa'ee moo hin teenye kan jedhu jechuudha. Cufneet indagana keessatti deebina jechuudha. Kana akka haaratti kinooti dhufeeti taa'eeti jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana dura asin turre jechuudha. Dura viidiyoota kana qofa turanii akkuma dura argitan iddoo kanatti hoomii jalatti kanaafi viidiyoota ta'an ture. Viidiyoota isaan kana jechuudha. Inni kun hin turre jechuudha. Haala kanaan ambiraalitti daddabaluu ni dandeessu jechuudha. Asitti yoo fiitan kanas kaasuu ni dandeessu. Yoo fiitan immoo haala kanaan teechisuu ni dandeessu jechuudha. Chaanaala nama beeksisuu barbaadanii kan keessan haaraallee haa ta'u kan namaas beeksisuu yoo barbaadan haala kanaan fidanii as teechisuu ni dandeessu. Maatiin keessan kana dura maatii isinii ta'e chaanaala kanaafillee maatii akkasii ta'u taasisuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoon keenya har'a fakkaata. Yoo jaallattan like godhaa. Akkasumallee hiriyoota keessaniifillee sheerii godhaa isiniin jenna. Komentii teechisaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii nagaan tura.